Akkamitti ganyaatu? Haasiree hayyaa. Isaan hanya galtee mana yoo nama barbaadilla asumatti alaa yaamee fida. Isaan Haynarraa gal oofi ammaan fuula kama jiru fuula kama dura. Isi gammaan tanaa akkasitti jettee boo jirti beekamu jira akkamittiin deemtee boo jirti. Haanuma ta'e sumaan guddillee alaa Fayyadaadha akkuma qurqurtan gadaan hidhaa jira qabamee jira. Sirrii isallee nyaata qaba. Nyaata galakkisuudhaaf deema viidiyoo kana isin maru jira. Takkanatti jara keenya namoonni baay'een keessan dawwaltanii gadaan jira maalitti jira maal jettanii ana gaafachaa turtanii akkasumatti isaan illee arraan dana viidiyoo takka lakkisan jaa as keessanii wajjini salaas takkanatti jara keenya anjara mijaa bakka inni hidhame mana gadaan itti hidhame dhaqee ammoo isaan agarsiisuu dun isa wal arguu dandeenyu zaa dabree jira zaa malee dhuftee gurgurama deebii akkasitti wal gartanii naan jedhanii akkasitti waan barbaachisu hunda jala kannee fi warra poolisitti isaanummaatti ol naqee jechuudha. Kanaaf gocha nanneen sanarra dhaabbannee ammas wanniidha. Arraan kana dimaashidhaa fi jaartii ijaa nama gaara jaartii haadha jinnaa guyyaa jira akkasitti ishiin illee duraan ollaa kan jirti midhaan fuuletti kan nama bahaa'e ijoollee ammoo anama godhattee jechuudha dimaashii tanaa sosabu jira ijoollee nama godhatti akkasitti arraan tana ijoollee yaadee ijoollee ilaalaa addeetti ishiin illee dhuftee jechuudha meegaa asumaan waan dhaamsa qabdu haada barbaaddu waan gaafii takka takkaa jira gaafadhu akkasitti ammoo bakka sanatti gadaa waan isaan na godhan quba qabdan jira keenya. Har'aan tana gadda guddaatu natti dhagahama. Viidiyoo deematti gara keessan irratti ni bu'ee wanni ana bobbisee dhimma isaan irratti dalagan kana osoo hin ta'in wallaahi mokoraan nuti akkasa mokormaa jiru kanaatu ana bobbisee jechuudha. Abaarsa qabna maali? Kanumaatu ana bobbisee usboo takkanatti jara keenya wallaahi du'aan isin mukutan illee du'aan godhu jirtanii hedduu tokko nu galatu mala ammas karaa bilbilaatiin warreen dabaltanii gadaa maal keessa jira jettanii ana gaafachaa jirtanis midhaan waan saabaa feeti si wajjin dhiqamee si wajjin waa meeqatee jedhaan dhaabbatanii anaan gattanii jechuudha wallaahi hedduu tokko galatu mala dhugaadha ana wajjin xiinxalli hedduu na gargaaree saayiba kanaa argachuun nu dhufaata har tokkooni ammoo an ergan gabbee fayyatti as booda akka isaa waan takka hin goone abdii irraa qabee erga rabbiiti rabbiin wajjin jira akkasitti arraan tana waan jira hunda keenya anis bakka san dhaqeetiin waan jira hunda ummata wajjin haasee warra poolisaati wajjin hidhamiinsa waa isaan haaratti mana murtiis dhaqee akkasitti jara qabeetiin jira jechuudha. Jara qabeetiin jira. Qabamnee garraan gabbaanii viidiyoo san maran isaa fi midhaan tolaan bitee wajjin deebisan isaan lachuu jechuudha. Tolaadhaa miti ani isaan lachuu wajjin qabeetiin jira. As booda narkaan baan takka yoo gama seeraan dadhabamte akkan itti isaan irraa dhowwu isa sanis qaama seeraa kaayatee uffata seeraa kaayatee akka nama jechuudha seeraan nama bulchuu yookaan seera jala deemu ta'ee garagalee seerri kana jedhamu sira hin jiru seerri akkana jedhamu hin jiru seerri waan dibbee jirtu dhugaa jirtu lafa kaayaan murteessa. Khalaas anamma miqaa sanillee qabeetiin jira. Kanaaf jecha wallaahi jara keenya jalaan dhaabbanni gadaadha. Namoonni anaa wajjin jiru illee hedduu uummata maaliif manguddoo nama guddaa wajjin jira. Kaameraa iddootti ganu baasanii naan jedhan. Wama kanaa isaan kaameraa as booda dhaabii kaameraa hin marinii anaan jedhanii silaa arraan kana akkuma yuutuuba kaan irratti isin maxxansetti
dhaqee irraan tana kophaa kee dhaqee sanboota jechuudha jaasun ganama manguddoodhaa wajjin fudhee dhaqee akkasumatti waan jiraa hundi nuti asii waliin mari'atu jirra. Nama manguddoo abbootii keenya isaan dura anaa wajjin jiraa jechuudha. Maaliif waan miidiyaa birti mashaakila maraa hortan kana marinii waa'ee haasaa teessanii kanas as booda gabaabsiinaan jiranitti kaameeraa isin maruu ana dhoogoon jechuudha. Akkanaati tanaaf walitti wallaahi jara keenya hedduu akka nu kadhatoomadha. Akkasumatti gaannoo haati manaa hiyyaleen ajjirti. Garuu an gocha isaan irra dalagan san samii raamata godheef. An duraanuu godaa isaan kallachuun irraa ofiin jeen. Halas san gadaa fa'aa didee gadaa bichaa saayiba fayyaa sanii dideenii hambisanii manguddoo amanii akka namni nu fageessanii kan obboleettii isaas nama baartu inni gochisi keessatti dalage. Maal gattanii araan tanaan asuma mana isaa beeke mana sana duraa bakka jira. Garuu amma ergasiis bakka inni galus mana isaan keessa galiis qoradhee argeetiin jira. Dubbiin sun erga karaa seeraa dhageetti seerummaan haa deemtu haa dhumattu. Jeetiin irraa oole malee wallaahi an lubbuu jiran balleessee lubbuu jiran irraan kaa'anii jiru. Tanaaf jecha salaamtaa qabdi miti maali? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota gadaatu. Wallaahi jara keenya dimaashilleen amma gaa dirquman waan kana isin ibsuudhaaf qabee kaamera dura isin duratti abbaase. Takkanaati wallaahi hordoftoota keenya isillee YouTube bantee jirti YouTube ishee sitti qaaraa subscribe godhaatu YouTube qabdi. Waan biraa fakkeenya jechuudha waa'ee bakka barumsaa fa'aa waa hedduu dalagaa jirti. Malee waa'ee xiqqii yaman keessaa kana qo'an qabdu jechuudha. Maqaan isaa jedhamu qo'an itti fayyadu. Canaan ishilleen uzeefaa jira. Akkasitti dhiyeessanii waa hedduu irraa baratan jedhii yaada. Hordofuu ni dandeessanii akkasumatti warraan kana ishii homaa irratti dandeessu duraan ala jirti nama muka jirti gadaa fa'aa kaayee kutee gadaan akkasii hin baane jee kutee maa irratti fiddeeni. Isii walii irratti fideelmaan isii kanaas ni yaadeetti. An akka isin addaa facaasnee akka turtanii isin hin feene. Maskaa biraanis obboleessumsi isin adda isin facaasee beektan. Achi booda haas erga na bira fiddan kanaas yoo nu bocha abbaa mana kiyyaa inni jaaladha duraan illee nama na dogoggorsiise obboleessi fi an dhalaadha obboleessi kiyyaa sammuu hin qabne isaa akkasana godhettee fi hedduu takka bocha kaas na barattee atis deemedda ilmaan ni fudhatte ilmaan ni yaaddes ni yaaddi bas yoo namaa sii duraan maraate san daran maraatti jirti. Akkasittiin kalaa sarraan rakkoota meeshaa fiddee jechuudha ijoolleen tiyya yaadettee. Akkasittiin fidarraan. Hayyaa ijoollee sun ta'an isaan kun waan nama tolu ana godhan ni beekti. San hunda dhiise irra hoteef jedhe obboleessi haa nagaatin hammani lubbuu baasuudhaan deemu kan lakkisee bira. Kan lakkisee bira. Haga mucaa isaa obboleessiidhaa kaasee gabbee isaa hojii qabbee hir'isanii sanarratti maal callittee. Maaf daawwatteen dhowwiin itti dheettee bakka jiru beekti maaliif hin dhowwin? Isiin obboleessisii seenuu gaafa gartee dura dhufee siraa eegu sanirraa wallaban. Gaafa gaddaan dhaqee mana isaatii fuudhe akkamitti si fuudhanii? Takka ijaan gartuu as booda qarqara mana hiyyaan beenu akkam baane. Baanee fi ijoollee kana wajjin argatanii ture isiin haadha manaa. Awwaan takka haraan qabdu. Akkasii kan duraan bira beekte dhiisee gocha isaan dala dalaganii dhiise. Uummata zulmii uummata maalummaa waan beekne jira kan. Uummata jechuudha maalummaa namaan beekne. Warra jechuudha garaa isaanii akka isaan garre. Anammaa kan bitan walaa kana tokkoon garaa ishee san beeku jechuudha. Ishillee akka obboleessaa san caalaa ta'uu dandeessi. Obboleessi hin ana seeraan nu godheefi yoo mucaa sun akka dandeessu akka bara asitti miidhaa akka beektu akka miidhaa raangee yoo
Ana akkasitti isa sanii ramata godhee galla keessan laalitu hafuura baasuun qabu. Yoo miidhame isaa obsuu qaba. Jira kan san biraa ammoo maallaqa hayyawwan duraan dargaddee mana qabu hunda egaa fitan. Wallaahi guyyaa kuma shammoo kun guyyaa duraa mana dhufanii borsaa fuudhan maallaqa wajji fuudhan. Maallaqaan deebi'an biyya dabarsaa jee fuudhee hayyan kophaa ka'ee silaa guyyaa san biyya dabarsuu adeemu hin garre amma isaanii ta'uu isaanii dhabamee ta'uu isaanii keessatti namni hin garre jennu gadaan quban qabuu jee miyyoonis tolaanis hafuura san ishii gaafadhu waan jee ulan nambisanii kun jechuudha jira kan alhamdulillah namni fageenya jira masboota akka ta'etti ijoollee xiyyaa dalagii jiraachisaa jechuudha ijoollee haa biyyaa argadde ijoollees haa biyyaa argadde ni gala biqiltuu nan taa'u naaf gaamaan tana wallaahi takkanaati dhumaashii katammaan tana akkasitti qabdee si fiddee jirtiin deemaan tana. Amma fidee faayisee kattee walolli jaarsaa jaartiin kun uummata dura jaarsisan kan ijoolleen laaltee jira. Lakin deemtee nagarra ijoollee amma ijaarsa laaltee ta'e ilmoo xiqqoo. Deemtee deemaan tana namni ammaan tan gaafsan akkaana godhe booda oomishee maallatti dalaga. Laatun barsan modela. Adi obboleessummaa sanuu waan san akka itti galaqqise manaan keessa ni beeyta. Yoo itti baay'eemte malee bulchiisan dhiibtee fi waan suurri baakisaa hundi gottee irraa baata malee gocha akkanaa kan dubartiin nama deemtu hin jirtu yoo itti garaa jabaatu. Taate malee. Jaalatti misoonni. Si jaalatti. Malee waan akkanaa namni nama jaallatu tokko akka itti nama jaallatu jira bara. Jaalalummaa kan immoo deebiin Jaalatti nama jibbiloo hin jirtu. Jaalamni jaarsi jaartiin jaarsara ableelee waraantillee dhageenye. Sababa takkaatti fudhatee dhaggeeffata keenya waan itti tokko nama dhibba takka amma ijoollee ilaaltee mire amma qajeelchee adeemu. akkamittiin qajeeltee Haasiree hayyaa isaan heenyaa galtee ammaata yoo barbaadilla asumatti alaa yaamee fida isaan haynarraa gal oofi amma na fuura kama jiru fuura kama jiru. isi gammaan tanaa akkasitti jettee boo jirti beekamii jira akkamittiin deemettee boo jirti haanuma teessumaan guddillee alaa fidataan Wallaa dhiiga gochi. Angana ishii fuudhee yoo manna kun kaasiin hamma an taate jira feenya an jira manna qabeetiin jira. Jara gadaa qabee miti gadaadhaa fi wanni hunda qabeetiin jira. Tola obboleessi isin as booda haala itti bo'uun qabu akka hin qabee jira. Haala itti akkasa bo'uun harka kun qabu. Kanaaf jecha hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya wallaa dubbiin dubbii hedduu tokko nama ajaa'ibsiisu tokko. Kanaaf jecha gaamee waa hundaa'u viidiyoo isinii mara ammas booda gadaallee du'anii godhaa fi isaanillee harka tokkoon maallaqa itti baafne akkanaa jala dubbataa jiran jechuudha. Akka dhagaa jirutti illeera maallaqa itti baasee doolaara 500 kana fixee jee dubbata. Kanaaf jecha san caala ammas gara waa hundaa'u ani kun nama dhukkubee jiru nama maallaqa karaa meeqa baasee gadaan kun nama dalagaa dhiisee jechuudha. Baatii meeqa ana moggaa jiru. Kanaaf jecha meeqa dubbii kana karaa itti baatu ilaalla. Du'aayi nu biraadhaan isin jaati wallaahi haasaa illee tana isin isin jira tanaafin isin irraa ture jechuudha. Wanni isin irraa turee fi tana malee wanni biraa takka hin jirtu. Gadaan mana inni itti dhame argee zaa sun halkanii zaan dhaqee ammantaan osoo jechuudha. Na barsiisuu dan ganama malee halkan ziyaaraa hin jirtu jeniiti. Kanaas uffatuma qoonqoo itti geessee waan takka waan
achasatti illee yoon waa kaa bibbitete jee maallaqa illee jara kannee fi amaanaa jeeni biraan kaadhaa jeeni akkasitti biraan gaanii ol hin beene itti hannee sana biraa dabarse takkaan ati gaa qotattuu fi gochoota keenyaa du'aan keessan hedduun dhimma namaa jirti. Hamma qophii biraatti deemutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.